Ashamar kafune hordoftoota daawwattoota warra Global Network oduu galgala kanaa kan isinitti waanamin duubeeti. Birriin Itoophiyaa nootiin tibbana haaraa amma jijjiiramee dhufe kun dogoggora maxxansaa qabaachuu isaa uummata keessatti burjaaja'ina uumaa jira. Dabalata oduu kanaa akka ittaanu dhiyaata. Birriin Itoophiyaa inni haaraa dogoggora maxxansaa akkasumas ammoo dogoggora saxaaxaa qabaachuun isaa gaaffii kaaseetii jira. Birriin Itoophiyaa waggoota 20 oliif tajaajilee abbaan 10 abbaan 50 fi abbaan 100 jijjiiramuudhaan noota haaraa abbaa 200 dabalatee saxaanni haaraan hojjetamee raabsamaa kan jirudha. Seerota nootota qarshii baankilee addunyaa irratti tumamanii jiran keessaa dogoggorri xixiqqoon saxaaxaan waliin wal qabatan mallaqa irratti yoo mul'atan mallaqicha hojiin ala gochuu waan danda'aniif of eeggannoo murteessaa ta'utu himama. Keessattuu rakkoowwan lakkoofsaa mallaqa akkasumas gita mallaqaa waliin wal qabatan yoo jiraatan rakkoo waldha'iinsa diinagdee uumuu malu jedhamaatii jira. Birriin Itoophiyaa isa haaraa keessatti abbaan 100 rakkoo saxaaxaa fakkii leencaa irratti mul'atu birriidhaa gara birriitti adda addummaa kan qabuu fi inni tokko gadi siqee inni kaan biraa irratti immoo ol siqeeti mul'ata. Abbaan 200 ammoo gita mallaqichaa ibsu irratti lakkoofsa maxxansa kan qabu yoo ta'u afaan Ingiliffaatiin gatiin mallaqaa seeraan kan hin qubeeffamne ta'eeti qubeen daa dhiisuun lakkoofsa duwwaa akka qubee daatti fayyadameeti jira. Maddi rakkoolee kanaa lamaanis xiyyeeffannoo dhabuu akkasumas ariitiin marii uummataa malee hojjetamuu isaati jechuun marsaalee hawaasummaa irratti qeeqaaf saaxilameeti jira. Hayyoonni diinagdees dhimma kun yoo fooyya'uu baate wal amantaa dhabuu fi bittaa fi gurgurtaa gidduutti uumamuu waan maluuf sochiin daldalaa gufuu ta'uu danda'a jechuun dubbataniitu jiru. Yeroo ammaa kanaafis birriin gosni tokko saxaaxa adda addaa qabaachuusaa shakkii mallaqa sobaati jedhu kaasaa jiraachuu isaa mul'ataati jira. Kanaaf mootummaaf baankileen biyyaalessa Itoophiyaa dhimma irratti ibsa ga'aa kennuu qabu jechuun marsaalee hawaasummaa irratti mata duree dubbii ta'ee ooleeti jira. Qondaalota ABO fi namoota biroo dabalatee walumaa galatti nama 21f manni murtii olaanaa godina addaa naannoo Finfinnee mirga wabii kanaan dura mana murtii sulultaa murteessee oliyyannoodhaan ittifamee ture mirkaneesseefii jira. Dabalata oduu kana Leencoo Abdii akka ittaanu dhiyeessa. Qondaalota ABO fi namoota biroo dabalatee walumaa galatti namoota 21f manni murtii olaanaan godina addaa naannoo Finfinnee mirga wabii kana dura manni murtii sulultaa murteessee oliyyannoodhaan ittifamee ture mirkaneesseef yaalii ajjechaaf of kara qindeessuutiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa qondaalota ABO dabalatee namoota 28f kana dura manni murtii bulchiinsa magaalaa sulultaa mirga wabii birrii 25,000 tokko tokko isaaniif eegumsa ni yaadatama. Haa ta'u malee ajaja mana murtii diduun poolisiin Oromiyaa shakkamtoota kana buutuun mana hidhaa Burraayyuuf Sabbataa geeddaruun oliyyannaa gara mana murtii olaanaa godina addaa naannoo Finfinneetti fudhatee ture. Manni murtii olaanaan godina addaas gaafa 3/13/2013 xalayaa bulchiinsaa mana amala sirreessaa godinicha irratti barreesseen shakkamtoota kana mirga wabii sarbuun akka mana hidhaatti tursiifamu ajaja dabarsuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa garuu manni murtii olaanaa godinichaa murtii murteesseen oliyyannoon abbaa alangaa godina addaa naannoo Finfinnee kufaa gochuun mirga wabii namoota 28f manni murtii sulultaa eegee ture keessaa kan namoota 20 takka akka mirkanaa'u jechuun dhorkee gaafa 3 baatii takka 2013 barreesse haquunsaa ibsuun hidhamtoonni siyaasaa kun akka hiikamaniif xalayaa gara bulchiinsa mana amala sirreessaa godinichaa addatti ergee jira. Mishaachirri Adam har'aan tana osoo mana murtii hin dhiyeessin hafuu isaa abukaattonni isaanii himaniiti jiru. Dabalata oduu kana akka ittaanu dhiyaata.
Wixata darbe abukaattoo isaa fi namoonni imbaasii Ameerikaa irraa dhufan dhaddacha irratti argamanis poolisiin mishaa hin dhiyeessine ture. Akka abukaattoo irraa hubannetti dhaddacha mana murtii federaalaa hadha oolee irrattis mishaa Adam Cirrii qaamaan hin argamne. Poolisiin eessa buutee mishaa irratti hanga ammaatti wanni ifa godhe hin qabu. Dhaddacha har'aa irratti abbaan alangaa mishaa akka hidhamee taa'u ajaja hin kennine jedhee falmus mishaan hanga ammaa hidhaa jira. Kanarraa ka'uun manni murtii ajaja biraa kenneetii jira. Tokko koomishinarri magaalaa Burraayuu fi hoogganaan qorannoo yakka federaalaa kan ta'an Koomaandar Abarraa Bullee hidhamanii akka mana murtii gaafa guyyaa 18 baatii takkaffaa 2013 dhiyaatan ajaja poolisii federaalaa fi kennameera. Mishaa Adam Cirrii guyyoota muraasa dura mirga wabii qarshii 2000 eeggamee fi erga hiikamee booda poolisii Oromiyaatiin butamee hidhamuun isaanii yaadatama. Mishaa Adam Cirrii ogeessa ICT dhalataa Oromoo lammummaa Ameerikaa qabu ta'uu gabaasaa turuun keenyas ni yaadatama. Kaleessa mirga wabiitiin qarshii 100tiin eeggamuufis obbo Lidatuu Ayyaaloo hanga ammaatti akka hin hiikamne abukaattoon isaanii ibsaatii jiru. Haala yeroo ilaalchisee ibsa gabaabduu qeerroon Walloo dhufte Leencoo Abdii waan qindeeffate qabaa akka taanu dhiyeessa. Kuma qeerroo maqaa shanee jiruun adabsaa turan ammallee itti jiran sanammoo maqaa meeshaa seeraan ala jechuun uummata keenya qotee bulaa fi sabboontota irratti sangoonnii fi sheekoleen goobanaa bilchiginnaa saamsaa fi saamaa jiru. Yeroo hamaa fi jabaatee kana keessatti yeroo uummanni keenya baatee shiftaa Affaariin dhumaa jiru osoo guyyarraa ilmaan Oromoo Walloo Lijuu Haayilee Affaariin lolamutti jiru osoo diina walakkaa taa'ee mirga uummata isaa falmachaa jiru diina kee uummata keenya nu qabuu jiru kan akka itti ofirraa qolannu akka itti nurraa dhaabbatu danda'u fala uummata keenyaaf barbaaduun hafametti maqaa seeraan ala jedhuun meeshaa uummata keenya qotee bulaa keenya irraa gursisuu fi saamsisuun bobbahuun diinummaa jabaadha jedhan. Waraanni mootummaa Walloo keessatti bakka garaagaratti akka bobba'een odeeffannoon nu gahee jira. Wanni amma deemaa jiru kun hatattamaan uummata keenya irraa kan hin dhaabbanne taanaan waan dhufu hundaa itti gaafatamummaa kan fudhatu sangootaa fi goobanaa bilchiginnaa akka ta'een isaan beeksifna. Asaastuu fi hojii uummata keenyaa saamsisuu irratti bobbaatan argamtan aanaa hanga godinatti jirtan hundi keessanuu maqaa fi suuraan keessan hundi nurraa nu harka jira. Waan ta'eef hatattamaan akka dhaabdan kabajaan isin gaafan. Hojii keessan hin dhaabdan taanaan itti fufa taanaan mataa keessan irratti murteessaa waan dhufu hundaaf of qopheessaa itti gaafatamummaa lubbuu keessanii fudhadhaatii itti fufaa. Qeerroon immoo hojii keessan eenyummaa keessan akka maal hojjettan maqaa fi suuraa keessaniin waliin qabannee mataaf ibsuuf kan dirqamnu ta'a jechuudha. Barattoonni Oromoo kanneen yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti ramadamuun barnoota isaanii hordofaa turan bara darbe sababa rakkoo nageenyaatiif jecha barnoota addaan kutanii gara maatii deebi'anii turan barana sodaa waan qabnuuf garasitti deebi'uuf wabii hin qabnu jedhan. Dabalataa oduu kana akka taanutti dhiyaata. Barattoonni Oromoo kanneen yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti ramadamuun barnoota isaanii hordofaa turan bara darbe sababa rakkoo nageenyaatiif jecha barnoota isaanii addaan kutuun gara qe'ee isaaniitti deebi'anii turan barana sodaa waan qabnuuf garasitti imaluuf wabiin nuti qabnu hin jiru jedhan. Qaamoleen lubbuu barattoota Oromoo galaafachaa turan seeratti dhiyaatanii hin gaafatamne ministeerri barnootaas dhimma kana jala bu'ee sirreessuuf furmaanni ka'ee tokkollee hin jiru jedha. Barataan Oromoo bara darbe yuunivarsiitii Gondarii barataa ture tokko OJN'if bilbilaan yaada laateen akkasumas barattoonni saba Amaaraas kanneen yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaatti argaman keessatti barataa turan wayita nuti naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaatti dachaanis isaanis gara naannoo isaanii galaniiru kan jedhu barataan kun jaraafis wanti mijaa'ee fi barnoota isaaniitti akka deebi'aniif taasifame hin jiru jedheera. Barataan kun fulbaana 30 booda mootummaan bu'uura seeraa qabu waan hin jirreef nuti rakkoo dabalataatiif gara naannoo Amaaraa sababa barnootaatiin barataan Oromoo deemu kamuu hin jiru jedheeti jira. Manni maree naannoo Tigraay paartiilee mormituu sagalee osoo hin qabaatiin akka hirmaatan waamicha dhiyeessan. Dabalata oduu kanaa Leencoo Abdii akka taanu dhiyeessa. Manni maree naannoo Tigraay paartiilee mormituu sagalee hin qabaatiin akka hirmaatan waamicha dhiyeesse. Bu'uura filannoo naannoon ji'a qaammee keessa gaggeeffame manni maree naannoo Tigraay inni haaraan guyyaa boruu fulbana 24 ni hundaa. Filannoo teessoowwan mana marichaa 990 keessaa 189 adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabamuu fi teessoon tokko haftee ammoo kan dhaaba Baayitoonaa ta'uu koomishiniin filannoo naannichaa ibsee ture.
paartiileen biroo afur teessoo tokkoyyuu akka hin arganne waan ta'eef dhimma isaan irratti mariin guyyaa kaleessaa gaggeeffameera. Bu'uuruma kanaan sagaleen osoo hin qabaatiin osoo hirmaatanii yoo gaafii jedhu akka dhiyeeffate paartiin walabummaa Tigraay karaa dura taa'aa isaa obbo Girmaayaw Baareen ibseera. Dhaabichis gaafii xalayaan nuuf haa dhiyaatu irratti mari'anna deebii jedhu kennuu ibsaniiru obbo Girmaayaw. Paartiileen biroonis deebii wal fakkaataa yoo kennu dhaabni Asimbaa'oo jedhamu garuu gaaficha simachuu dura taa'an dhaabichaa Diiroo Asangaadoom himanii jiru. Egaa hordoftootaaf daawwattoota Gurraa Global Network oduun galgala kanaaf qabnu kanuma hanga sagantaa biraatiin deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura.